garuummoo gaafii nama hedduu ibsaanii maakii wajjin egaa waliin dhufee beekamee gaafii jettuutu haa gizee hedduu waan saniif deebii maal qabda? Erga maakii waliin dhufee beekamee. Ay jechuun dhugaa dubbachuufi. Ashama harka fuuni jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan isin haadha qabu isin jecha keessummaa torbaanitti yeroo takka isinii dabru yeroo hunda nama garagaraa fiduun keenya ni yaadatama. Arrallee dargaggoo ajaa'ibaa yeroo jabaa tokko qabadhee dhufeetiin jira eenyu namni kuni eessarraayi maaliif akkamitti dhalaftee fiddee jettanii gaafachuun keessumaa hin oolle hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan afeerraa teenyitan kabajaati baga nagaan dhufte. Duraan dursee isinis baay'ee galatooma na kabajanii asitti naaf feeruu keessaniif galatoomaa isin jira baga nagaan nu eedan. Ulfaadhu. Ulfaadhaa jennee. Eenyu jaamtaa eessa dhalattee eessa guddattee asirra dhufnaan dirqama kana hunda himuni so namoota tarii maybe namni hin beekne yoo jiraate kana hunda akka nu himtu barbaanna. Ani Ibsa Abdulqaadir naan jedhani yaa'u maqaa dhugaatiini maqaa miidiyaa irratti Ibsa Shaagoo jedhameetuma beekama. Kan itti dhaladhe magaalaa Haroo Dumaal aanaa Barbare Baalee jechuudha. Bakki dhaloota kiyyaa ammaaf garuu kan jiraadhu Faransaay kanuma haalli jiru. Ibsa gaafumaaf namni nama numa gaafatam si gaafadde malee namoonni hedduun keessattuu namoonni keenya Oromoo ta'ee namni sin beeyin hin jiru ibsaan asitti nuuf xalafamuu dideeti har'a onlaayinaan xalafne irra deebi'a kana gaan dhufte jecha amma egaa asii deemte hangam takka geesse? Amma isin biraarree mi'aawu baatiif wayii mun akkana ga'ee jira. Nu yaadne? Akka malee. Akka malee. Okay, ibsaanii. Tafasaa kanuuti isaan irraa. Okay, ibsaan achumarraa biyya galee surprise nu godhee ture osoo nuti hundinuu hin beekin Itoophiyaa galuu keetis arginee turre ammas osoo nuti quban qabaatiin biyya kanas dhuftee osoo namuu hin beekin nama miidiyaa taatee akkamitti siif milkaa'e biyya galuun sun osoo namta akka hin dhagahin jechuu fedheeti. Yaa'u dhugaa dubbachuu fi biyya ormaa kana waggaa 9 jirra. Akkuma nama kamuu jireenya keenya qayyaruuf haala biyya keessatti mi'aayin tokkoon sababa kanarraa biyya jaalannurraa baane biyya lammaffaa jiraataa irraa so turtii waggaa 9 booda yaa'u nam faamilii fi ilaalu jira yaada biyyaattu nu jira kanaaf gara biyyaa waggaa kana muluu booda adeeme so bebeesisu akkas maalillee hin barbaanne just surprise haa ta'u uummannis ta'ee calliseetuma bakka erga wanti tokko dhufee kan akka ta'e jechuu wayya malee waan uumaraa fiyyuu yoo gadi qabanii deeman irra bareeda beeda haasa'uu irra sanumaaf akkasitti biyya galee deebi'e alhamdulillah. Baga nagaan si galchee nagaan si deebisee so yeroo biyya galtu mudannoon addatti yaani ijoollummaa biyyaa baate amma waggaa 9 jechuun gaa yeroo dheeraadha biyyaa baatee waggaa 9 biyyatti deebite egaa biyya galte chaalenjiin si mudate wanti ati addasitti ta'e maali? Gaafa biyyaa baanu xiqqaa turre har'a immoo dargaggeessaa gana ga'uu fuunee gaafa taanee wayita biyyatti deebinu waa hedduu argita waa hedduus biyya keessaa qayyaramee irraa waggaa kana guutuu booda jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi biyya keessatti akka an yaade olitti baay'ee gammadees baay'ee takkas natti tolee ture. Maalii fi akkuma miidiyaa fayyadamnu kana irratti namni nan arguu yookiin akkasitti hizbiin sun marti na beeka jedhee yaadee hin beekne ture beektaa. Yeroo biyya galee arguu sanitti dammoo na ajaa'ibe. Dhugaa dubbachuuf biyya san keessa yoo karaa tokko deemuudhaaf
lukaan ka deemu ta'e karaa kana dhaabataa sa'a lama sadii dhaabataa deema. Namni na beekuu irraa ibsaa fatoo maalii waan akkanaa jechaa jechuun kuni jaalala namni namaa qabu hedduu waan nama bonsuudhaa hedduu waan namatti toluudha. Haga namni tokko bakka ansila hagana mara namni kun marti ni beekaa hagana mara uummata kana biratti fudhatama qabaa jettee yaaddu takkatti waa hedduu sitti dhaga'amaa beektaa. Naa mudannoon kiyya kanuma baay'ee takka dasii nama itti Oromiyaan hedduu tolti. Yaa jaalalti hawaasaatii fi ta lafa jirtuu fi ta sooshaal miidiyaa adda adda jettee yaadda? Dhugaa lafarrattis yaa'u miidiyaa kana gubbattis namni kan jaalala argatu waanuma ofii dalagateen beekama. Akkuma ati itti fayyadamti miidiyaa kana gaarummaas yoo dalayi deema gaaris sii deebi'a. Badaa soo dalayi deema bada sii deebi'a. Saniifiyyuu namni sun lafaa ka'ee sin jaalatu namni fedheeyyuu yoo ka'e lafumaa ka'ee ebaluu kana jaaladha ebaluu kana akkasii jedhee bar suura mayisu waliin ka'uuf yookiin dammoo yoo ati waan badaa ka hojjettu ta'e waan badaa miidiyaa irratti beekamu ta'e hizbiin sun marti ka'ee simatee akkasii si waliin hin taphatu ture. Kanaafiyyuu gaarummaati miidiyaa irratti dalayduu duraa kan ka'e. Kanaafuu wanni miidiyaa irra jiru immoo wanni lafarra jiru baay'ee differensii guddaa jira. Garaagarummaa baay'ee jira. Miidiyaa irra dhugaa dubbachuuf wantoota sobaa hedduu jira. Lafa buutee yoo dhayitee achitti argitu immoo waan biraa argita. Kanaafuu miidiyaan yoo akkaataa namni itti fayyadameedha. Miidiyaan parsantiin 80-70 waan marti kijibu. Akka nama gandaa walitti buusuu fa'aa hizbiin uummanni gosti kaane gosaa walitti buusuu uummata kanaan jira miti. Waa hedduu miidiyaa kana gubbarratti taasisan garuu gaafa lafa san dhayitee buutee argite uummanni akkana wal keessa jiraata jechuudha. Unkaan waan uummanni miidiyaa irraa haasa'u kana qoma baachuu miti. Qumayyuu hin qabu dhugaa dubbachuuf waan kana jiruu fi malee wal jaalatee waliin jiraachuu kabajaadhaan waliin jiraachuu walirraa fuudhee wal keessa deemu yoo kana ta'e malee akka namni miidiyaa gubbarraa kun gosa ebaluu waanii jedhee wal arrabsee wal xiqqeessee jedhu kanaa miti. Kanaafuu garaagarummaa hedduutu jira lafaa fi miidiyaa irra jechuudha. Hedduu bareedaadha. Biyya keessaan gam takka turteetii deebite karaa Faransaa? Ani ji'a lamaan ture baatii lama achi ture. Ji'a lamaan san keessatti biyyoota hedduu keessa deemte moo naannoo keessan turte? Deemeera dhugaa dubbachuuf Oromiyaa keessa bakka tokko daawwadheera. Harargee haga Hararitti deemu Arsii kana keessas deddeemeera Baalee kanis keessa deddeemeera Finfinnee Adaamaa bakka biyyoota kanneen deddeemeera. Garuu bakkoonni hin deeminis hedduutu jira. Inshaallah yeroo itti aanuuf ni deema jedhee yaada. Kanaafiyyuu deddeemeera biyya keessa hedduu tolti. Hanga achi keessa turte sanitti wanta osoo hin godhe jettee sheenuutu maaltu jira hanguma biyya turte sanitti? Osoo hin godhee deebi'e jettee hayaattu? Biyya keessatti dhugaa dubbachuuf wanti ani osoo hin godhin maaliif deebi'e jedhee yaadu hin jiru. Alhamdulillah waan yaadu mara godheera. Garuu ammoo san caalatti godhuu barbaada. San caalatti irra dalaguu barbaada malee maaliif osoo hin godhin deebi'e jedhee yaadu. Sababni wayitachii deebi'u hin deebi'a jedhee waan deebi'eef jechuudha. Deebi'ee gana wanta hafes ni godha jedhee waan deebi'eef. Hedduu bareedaadha. Karaa gaafii ijoottiin si deebi'a. Ati amma nama beekamaadha. Nama namni hundinis beeku. Akkasuma haati manaa ta'etis nama beekamaadha. Feemasa qooyi walitti dhufeenya keessan kana baruu barbaanne nuti hundinuu jechuudha. Akkamiin wal bartan ibsaa fi maakiin? Anaa fi maakiin wal barnoonni kenna miidiyaa gubbaarratti. Jechuun yeroo dheeraa dura osoo namni ammaa kanatti miidiyaa kana gubbaa fayyadamuun jalqabin dura warroota beekamoo ta'an namoota muraasa namoota amma miidiyaa dhidhiisee hedduu jira. Akkuma warra wala miidiyaa fayyadamu jamsu TikTok isinya chuarwane fayyadamu jammare sirraa jammare fooziyaarraa jammare maakii jaalfadiloo warroonni kun warra wala wal beeynuni isillee yeroo mareeraa dura miidiyaa warra wal beeyna wal barnoonni kenna miidiyaa marra jammare. Gaafa dura jalqabdan hariiroo jaalalaatiin immoo akkanumatti jaalaluma akka nuti waliin turreessaniin? Laa yeroo wala akkuma waliin turreessan. Namni yeroo masaniyyuu
waliin nu fedha ture sii galee yeroo ma waggaa meeqa duraa saniyyuu footoo keenya walitti dheedamtu miidiyaa kana gubbarraa poosti godhan yeroo awwalaa saniyyuu bakka waa hedduu irraa haasa'an waa hedduu jedhanii akkana jedhanii dubbatan. Garuu yeroo sanitti wanni naaf si hedduu ture waan jaalala akkasii haasa'u akkasii waliin qabaannee miti. Yaa osoo ati isin dubbisnee maatiin akkasii dinqisiifattu yeroo hedduu miidiyaa gisee wajjin seenullee dubbatteetillee beekti tiktaak irratti akka si dinqisiifattu mistiraan baasu malee keessallee waan dila takkaa ture. So okay wal bartanii yeroo hangam takka boodan hariiroo jaalalatti seentan. Asitti akka zannaan yeroo wayii miidiyaa irratti yeroo isin naamattaa turte wayiitti. Yaa viidiyoon san ni jirti ammallee ni jirti okay. Viidiyoon sun ni jirti yaa uummanni maaliif akkaataa ibsa ammaa ijoollee akkana godhaa bara shaarran miidiyaa kana irratti dinqisiifataa turanii waa'ee jaalala ibsataa turanii yeroo isaan wal geettanii waan jaallatanii soo namaa isheen naaf godhee ani isin jala dhufe waa hedduu dabarsine. Akkasiin jira wallahi. Yeroo hangam takka boodan jaalalatti seentan? Wallahi yeroo zamanuma yeroo miidiyaa jalqabu hedduu kana dhiisee ture jedhuun si galee. Miidiyaa hedduun badee ture. Erguma deebi'ee booda naafisiin qaraa keessaa waliin akkana nagaa fayyaa waanuma biraa osoo hin taane akka walumaa waliin haasa'aa turre. Sanuma ergasii gara dhugaa godhaa dhufnee. Ergasii anis miidiyaa deebi'e achuma keessa jaaladde dhufe. Waaw hedduu bareedaadha hedduu akkumatu jette namni waliin isin fedhuu ture haareetti immoo akka waan namni addunyaa tanarraa walitti hin dhufinitti walitti dhufeenya keessanii irra hedduun nama akkasii gammadee jaalala namaa arabumaan namaa kanna alhamdulillah irratti dabalee isin haa kannu jecha soo walitti dhuftanii biyya kanas gaafa osoo nuti hin beekin dhuftee gizee dhuftu piraankii xiqqoo takka agarree ture gaafa guyyaan sun guyyaa iidaanatti fakkaatime. In dhufaa akka itti dhufe hin dhufaa bichaa jedhee itti hime jasti guyyaa akkanaan jenneen garuu hin dhufaa bakka guyyaa akkana hin dhufaa na eegii bichaa jedheeni waraabee ture anayyuu silkiin naa laaqame malee gaafa deemu isa waan maraa wayita deemu turkiin deeme turkiirraan achi dhaqee waraabaa ture ergasii awwala lafa jala asliin akkanaa hin dhufaa ani riipoortii dhuftee na fuutaa kaazaa manumatti itti dhayinaa jedheeni asliin sishina jedhee guyyaa iidaa borumtaan iidaa I think guyyaa san iida lama iidaffadhe an asitti iidaa isin bira dammoo gaafa nu asii dhifannu isin ammoo borumtaa iiddaa waan ta'eef asii iidee irraa bahee asii gari galgala ga'ee akkasitti ganama dhaqee asliin na fuudhee ergasii manumatti itti dhayne. Hai ammoo wanta addatti gaafii natti ta'ee biyya galtee Harargeellee dhayxee guyyaan niqaa akkamitti footoo viidiyoon keessan xiqqoolleen ta'u bahu akkamitti sii milkaa'e wanti sun? Wanti suni wallahi akka namni fotoos maalis hin kaafne waa hedduu ufumaa dhorkinee gochuus hin barane like ufumaa kennaaf waraabnee viidiyoo booda irra erga wal argine booda baasuu wayya jennee walumaa gallee jechuudha. Walumaa naasuunee akkasitti dhorkinee sun akkasitti taree. Nama eeguu ture gaa namni isin gizee de waan sandalee nama uummata kaameeraa bilbila ol qabu nama eeguu ture mi? Yaa dhugaa dubbachuuf wayitaan ciroon dhaqu dhugaa dubbachuuf ciroon uummartuu dhageetteerti. Hizbiin bahee irrifadheen iyyuu uummanni akkasitti hin dhufaa jedhee hin yaadne beektaa. Justin kaama faamilii isaaniitii fi namoota isaanii tokko fi maanguddoo warra keenya haganuma malee akkasitti uummanni sun martii yaasee hin eeyne ture yaaniyyuu beektaa. Wayitaa achi dhaqu dammoo haala biraa keessa dhufe yaanuu irrifadhe sargii biraa fakkaata kun sargii malee ni kaan jettuun si galee. Anaa ciroon hedduu toltii baay'ee takka asinametti maashaallah. Warri keenya sirri simatee agarree turre soo viidiyoon si jalaa bahuu ooluu sanitti hedduu ajaa'iba nuti ta'e dhaqeen dhayne akkamitti asatti viidiyoo eegumaati as dhuftee tiktaak irratti maali yuutuubii keessan irratti chaanala keessan irratti agarree soo hedduu bakka sanitti. Akka hin jiraame bakka namni fotoon kaas warra viidiyoo
waraabne akka dhoorgamu. Iddoo bareedaa siif milkaa'ee sagantaa gurgurdarratti wanti akkasii namaaf hin milkaa'u. Okay egaa dhuftee biyya kana Kaayiroo dhuftee guyyaa dura dhuftu akkam ture fiilingiin? Wallahi fiilingiin wanti nama dhagahamu hedduu bareeda. Nama tokko nama jaalatu tokko gaafa arguuf yeroo dheeraa booda walitti dhuftee gaafa argite dammoo afaan yoo ibsame ibsitee hin dandeettu si galee. Kanaafiyyuu fiilingii kanan jedhamnetti nama dhagahamu sarpiraayizii akkasii namni walitti dhufu. Waaw bakka hedduu isin gammannee ammallee umriin uf dheeraadhaa isin jaallanna. Karaa biraatiin gaa isin lachuu nama beekamoodha sooshaal miidiyaa kanarratti. Dhiibban karaa beekamtii keessaniitii fi bultiidhaan isinirra gahe yaani nama beekamaa taatanii jireenya keessan jaalalaa keessatti isinirra gahe maaltu jira? Wallahi namni waa hedduus jedhaa ture waa hedduus dubbataa turanii ibsaan akkanaa ibsaan akkasii maakiinis akkanaa maakiinillee akkasii isinillee waa hedduu jedhaa turanii waan miidiyaa kana gubbaa deemu namni miidiyaa kana fayyadamu quuma qaba yeroo san sii galee jechoota hedduus jechoonni namni namaan hin jenne waan namarraan eeggamnes hamma bakka namni namummaarraa bahu takkatti namaan jedhu tokko ganda namaa arrabsuu faamilii namaa arrabsuutti haadha abbaa akka nama hin qabneetti sii galee arrabsuu takka gahaa turanii garuu dammoo namni homaa dubbates deebii deebisneefis hin beeknu waan godhan tokko yoo hin gootetti waan murteeffatteetti amante tokko ati fumatti amante ebelu waaseef ebelu waa dubbateef hin gootu waan itti amante isaan goote jechuutti murteessita. Innaa waa hedduu keessa dabarree waa hedduus nuun jedhaa turanii waannan waa maraa callisaniituma bira tara hin darba wanni marti akkuma qara jirutti hin dhaabatu alhamdulillahi sun marti darbeera garuu xiichitee waan tokkotti qabattee yoo deemte waan jette san hima goota. Jechaa fi karaa deemtu tokko gufuun hedduu si qunnama si galee. Namni yoo ati dura jiraatte yoo ati fuuldura jiraatte waa hedduu si duuba haasa galee. Miilas jalaa dha'us mokkoraa nama kenna kana waa hedduu dubbata. Garuu ati immoo xiyyeeffannoon kan kee bakka yaaddisan waan yaaddisan irratti yoo gootee ka deemtu see waan yaaddisan dhima goota. Kanaafuu haasawni namaa yoo duubatti si deebise malee yookiin dammoo si deebisuuf mokkore malee yoo atiin murannoo qabaatte waan kana maraa hin tartaa akka silaa uummata saniitiif hardhan geennu garuu ammoo alhamdulillah wanni marti dabreera. Soo kanuma jenna miidiyaa irratti dammoo baay'ee takka yoo jabaattee hin deemin obsas yoo hin qabaatin obsas yoo barbaachisa dhugaa dubbachuuf namni waan biraatii miti gaafa faamilii keetiif haadha abbaa keetiin sitti dhufu waa siin jedhu dhugaa dubbachuuf silaa wal bira jiraatanii gara waan biratti ce'uutu jira si galee. Kana mara jiru ammoo miidiyaa irratti ima dandeettee bira tartaa danda'uun dirqama waan ta'eef akkasuma dandeennee bira tarree alhamdulillah alaa kulli haal jechuudha. Yaa dabartanii waan walitti dhufeenya keessanii namni egaa walitti dhufe immoo wanti hundinuu waan laafadha. Bakka kanas keessanii amma boodallee chaalenjii hedduu isin mudata maaliif namoota bebbeekamoo taatanii isin lachuu dhiibban isin lachuurraa huni gahaa garuu immoo isin lachuu ni dandeessan jeeteenis yaada. Soogaa Kaayiroo kanas dhuftee kilippii ajaa'ibaa takka illee daleedee jirta sirba Shukrii Jamaal irratti micoo bareedduu takkaas wajjin dalage. Waa'ee ishii saniitis nu himtee viidiyoo takka maakiin ammoo kaameeraa duuba taa'ee ilaaluu ture tayyattuutu ture. Sawa sunoo akkam ture dhuguma maakiin kaameeraa duuba turte intalti sun yoo akkamitti ishii filachuu dandeesse? Yaa kilippii achi dhaqee dalagee ture lipsiingii dalagee Shukriitu muuziqaan ka Shukriiti sagaleen ka isaati ani viidiyoo maa itti dalagee yaa dhugaa dubbachuuf daarektarruu maakii yoo jenne hin sobne. Akkana waan akkana yoo gootan yaa dhugaa kana yoo goote namni akkana yoo goote akkatti hin bareedaa namni naan jedhaa ture isiidha. So sanumaa fi namni awwala muuziqaa kan ishun kenne immoo Shukrii nu lamaniif kenne si galee yeroo naaf isin jaalala waliin jalqabnee miidiyaa kana gubbarratti olii gadhoofaa turan san isin lamanii fi sirba wayii baasee isinii kenna akkanaa nuun jedhe.
ishii jennee akkasitti irraa fudhannee ergasii booda erga naansiin waan kanatti seennee nikaa keessa seennee bultii sana keessa jirrutti viidiyoo kana hojjechuudhaaf Itoophiyaatti hojjechuuf yaadee garuu haalli natti mijoone achi deemee achi taa'an namni mijoone achumatti shukriin sirbis akka Suudaanii kana beektaa kilaasikaan isaa akka Suudaaniiti. Biyya Arabaa isin keessatti hojjetame bareedaa maali jennee waliin mari'annee ergas achitti hojjechuuf hojjedhe gaafa hojjedhu kana namni maaliif ni jira maakii maa irratti hojjechiisinii sirbi gaisii ture akkamitti osoo isin jirtu na raajisiiftaa yookiin ilaalcha irraan jiraa miti akka osoo barbaadin dhiisnee maali waan biraa yaadu tu jira beektaa dhugaa dubbachuuf wannan isi achirratti hin fayyadamin yookiin dhiiseef muuziqaadha tokkoffaa wanni kun naaf isin jaarsaaf jaartira bultii keessa jiruudha. Isiidhaaf muuziqaa kanarratti ani hirmaachisuun kabajaa isiidhaan qabu yoo isii xiqqeesse malee. Sigalee muuziqaan mataa qullaa deemuu barbaachisa si gaafata isiin ilmee musliimaati. Muuziqaan sandalaguuf eegiddatiin uffata si qabu yookiin immoo uffata qaama kee mul'isu wayii godhachuu qabda. Gaafa kana ani jaartii miidiyaa kana gubbaa fidee akkas ta'ii akka na waliin ta'in waan hin taane. Safuudhas saalfiidhas kun sababa kanaaf moodeelii biraa soynee isii irratti godhe malee yookiin isiin miidiyaa muuziqaa kanaaf hin maltuu muuziqaa kanarraa hin deemtuu kana yaadneeti miti. Jaartiin tiyya na waliin muuziqaa kanarratti duraas ta'aa taphattu jechuun yaada biraati. Sigalee ungaan kanaa miti jechuudha. Moodeeliin yaa'u namni bakka waan akkanaa dalaysiiftu waan xiqqoo akkana nama yeroo tokko waliin dhuftee waan tokko waliin hojjettee wal biraa deemtuudha malee nama jireenya kee waliin jiraattu waan akkanaa irratti galchuun hin ta'u. Sababa kanaaf isii achirratti hin galchini akkasitti baay'achuu muuziqaan. Nama hin galini nama hedduuf ni gala nama miidiyaatiif nama hedduun ni hubata garuu namoota hubatiin deebii quubsaa isni deebisee jira. So ibsaan akka dargaggoo tokkotti akka nama miidiyaa jaalalas karaa miidiyaatiin waliin dhufee tokkotti maal dhaama namoota miidiyaa kanaaf? Warra miidiyaa kana miidiyaan nama itti fayyadameef faayidaa qaba. Nama irraa fayyadamees faayidaa qaba. Yoo haala isaa fayyadama isaa hin beeknes miidhama qaba. Miidiyaan gaarummaa yoo itti hojjettee gaarii sirraa dalaguu dandeetta waan biraatti sirraa hojjetuu dandeetta. Miidiyaan akkuma abbaan itti fayyadamedha. Gara abbaan itti deemedha. Kanaafiyyuu namni keenya dammoo silaa wanni hedduu wanni Oromoo tana biratti hin hojjetamin dhugaa dubbachuuf waa hedduu jira. Waan uumuu danda'an sigalee wantoota hedduu jira. Maanarra ta'ee waa hedduu waan akka TikTokii kanarraa fayyadamu biizinasii TikTokii kanarra dalaguu amma biyya teenyatti biizinasni onlaayinii irra dalagamu kunniin hin jiru. Amma yoo xiqqoo amma yoo dhufe malee baay'inaan hin jiru. Garuu biyya kana namni miidiyaa fayyadamee waa hedduu gurgurata. Waan akka uffataa gurgurachuu danda'a. Meeshaa adda addaa wal qayyaruudhaan waa hedduu dalagama miidiyaa irratti. Namni hagana xiqqoo beekamte namni biyya kanatti biyya nu jirru kanatti silaa fooloon kun namni fooloo 10,000 qabu 20,000 qabu 30,000 qabu Faransaa keessatti jechuudha. Akka nama waan guddaa qabutti ilaallama. Itti fayyadaman jechuudha. Kanaafiyyuu waan isin hin fayyadne dhiisaatii waan arraba irraa bakka isin hin fayyadne dhaabatu ebelo akkas jedhee ebelo akkana ta'eef namaaf ajandaa ta'u nama jala fiiguu dhiisaa fi yookaas jiruu keessan irratti jiruu keessan qayyaruu irratti biizinasa mataa keessanii uumachuu irratti silaa xiyyeeffattanii gaariidha. Innaa akkasii miidiyaa akkuma abbaan itti fayyadame dhaamsi kiyya kanumaa isiniin jedha. Hedduu galatoomi. Gaafii takka gaafii dhumaan sii dabala. Ibsaanii an akka caaltutti nama yeroo dheeraa miidiyaa fayyadamuu ture. Garuu immoo gaafii nama hedduu ibsaanii maakii wajjin egaa waliin dhufee
beekamee gaafii jettuutu haa gizee hedduu waan saniif deebii maal qabda? Ergamaa kee walii walitti dhufe beekamee. Ay jechuun dhugaa dubbachuufi. TikTokii irratti namni awwala narra jiru dhugaa dubbachuuf Fadiloo ana asii fi isiidha. Yoo isiin na as yoo dhufte malee TikTokii fayyadamu yoo na dhugaa as dhufte malee an isii booda hin dhufne. An isii booda hin dhufne. Nasrii Anolee fa'aa ture. Anaa Nasrii Anolee Fadiloo kanatti ture si garee yeroo san. Warroonni ammaa fayyadaman kun iyyuu gaafa ani geemii kiyya taphadhe yeroo awwalaa geemii kiyya guddicha. Geemii awwalaa bara san keessa taphadhe geemii san laalanii keessaan dhufanii akkam saawwanni nama naan jedhee na gaafatee gara miidiyaa kana dhufe jira. Si galee so ani isitti dabalamee fammasuu isirraan fammasee osoo hin taane jechuun ragaa nama hedduu hin jira. Kaniif ammoo rakkoon qabu isirraa illee yoo fammase rakkoon qabu an akka mataa kiyyatti waan mataa kiyyaatti fammase qabaa akka fammase qabaa. Yoo duuba deebitanii seenaa kiyya laaltan ufiinuu argitanii isiniin jedhe. Daqiiqaan teenya dhumaa jirti. Dhaamsa waliigalaa waan haareetti kaastee dubbattu yoo qabaatte carraa keetii fudhadhu. Dhaamsi kiyya yoo waa hedduus haasofne waa hedduus dubbanne waan umarattu alhamdulillahi rabbil alamin badii teennaaf rabbiin nu haadisu wanni caalu sanuma gaarii haga dandeenyu haa hojjennu wal arrabsuu irraa dargaggeessi keenya waan akkasii irraa silaa fagaatee yoo dandeettan nama waa balleessu keessaan gorsuu itti himuu yoo fudhate abbaattu laallata sun abbaa ilaallata ati yoo yaaddee ka jaalatte keessaan dhayitee itti dubbachuu fudhatuuf dhiisuun isa ilaallata. Amantiillee yoo ta'e gara amantiillee yoo ta'e itti himtaa fudhatuu dhiisuu isa dargaa. Annaa wal kabaja dursaa waa mara duraa kabajaatu dursaa jaalallee kabajama dursaa kabajaa yoo hin jiraanne jaalallis hin jiru. Kanaafuu waan badaa irraa bakka badaa irraa fagaadhaa dhaamsi kiyya kanuma. Yoo atin waan badaa ka gootu ta'e bakka badduu dhaabattu ta'e yoo ati ganda namaa arrabsitu ta'e warra keetu si waliin saalfataa warra kee osoo hin taane bakka ati dhalatteettu si waliin saalfataa ganda keetu si waliin saalfataa godina ati irraa dhalatte saba keetu si waliin saalfataa waan xuruu dalagaa haadha abbaa keetu si waliin saalfataa gaafa tasirratti itti nama arrabsitu miidiyaa kanarraa waa hedduu namaan jettu gosa namaan jettu haadha abbaan kan kee ka biyya jiran sun gaafa viidiyoon dammoo in taa'a miidiyaan hin qabata waggaa midhallee hima turaa fuulduratti dammoo haadha abbaa kan kee viidiyoo kan arguu danda'anii gaafa argan abbaan kee kun gaafa viidiyoo kan kee arrabaatiin haasuutu kana arge godhanyoota fakkeenyaaf godhanyoota hiriyyummaan abbaa keetii ilmi kan kee kun akkana godhataa miidiyaa irraa kan nama arrabsa jedhee gaafa inni itti agarsiisee abbaan kan kee kun waan kana laali hagam takka akkasitti saalfatu hagam takka hiriyyaa isaa san biratti isa saalfachiifte haamilii kan kee ilmi kan kee akkana ta'aa jiranii itti fidan laaluu barbaachisaadha waan dubbataniif waan dhiisan keessatti waan haasa'an keessatti ilaallachaa deemuu barbaachisaadha beekama. Akkasuma warroonni feemas illee maaliin illee warroonni gurguddaa ta'an illee fooloo yookiin baay'ina uummata isin hordofuu kana ilaaltanii shawwadamina kuni guyyaa tokko yoo ati waa balleessite namni achi keessaa ol si qabu namuma si dhiyaatu yookiin faamilii kee ganda keeti yookiin nama si jaalatu hagalu sanirraa achi martinuu gaafate lafa dhoyti namuma harka sitti qabu. Bakkuma sanitti bidda yookiin dammoo rogeessitti dhabu malee nama ol si qabuu miti waan gootanirra laallachaa deema isinin jedha dhaamsi kiyya kanuma. Tole egaa ibsa keessummaa taatee sagantaa teenya irratti yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee naaf heeramuu keetiif hedduu ulfaadhuun siin jaa maqaa Forex Entertainment jettini. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa asirra naaf feeru geessaniin Forex Entertainment thanks so much galatoomaa.
Tolega kabajamtoota fi daawwattoota keenya keessummaan keenya arraantana ibsa yookaan immoo qeerroo jabaa kana fakkaata waan hanga ammaan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha hanga sagantaa keenya hafanii walitti deebinutti nagaan nu tura.